Namoota addunyaa kana irratti wantoota hedduu raawwatan akkasuma jaartii umuriin ishee 399 ta'uu danda'e. Akkasuma namticha jawwee nagadu akkasuma namticha immoo fuula isaa irratti gara seexanaatti jijjiiruu danda'e. Fuula isaa seexana kan fakkeesse. Akkasuma mucayyoo jiminaastikii irratti sadarkaa guddaa qabachuu dandeesse. Wantoota hedduu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Egaa akkuma argitanii jaartiin kun jechaadha lammii Indooneeziyaa kan taate jechaadha. Baay'ee kan nama dinqu addunyaa irratti sadarkaa amma dhalli namaa jiraatee jirutti jechaadha lubbuutiin wangeelaan ala jechaadha macaafa qulqulluutiin alatti jechaadha lammii Indooneeziyaawii kan taate umuriin ishee hedduudha. Mee akka yaaddanitti umuriin jaartii kanaa meeqadha jettanii yaaddu? Jaartiin kun akkuma argitan fuulli ishee guutummaa guutuu gara daayidiitti jijjiiramee jira, gara du'aatti jijjiiramee jira, garuu lubbuun jirti, ni sochooti, ni dubbatti. Akkuma argitan mucayyoo xiqqoo yeroo ishiin mataa ilaaltuuf argitu. Egaa yoo xiqqaate jaartiin kun jechaadha umuriin ishee 399dha. Addunyaa kanarra kan isheen jiraachuu dandeesse. Egaa akkasuma immoo qabeenya maallaqa guddaa qabdi jedhama jechaadha kun biyya Indooneeziyaa keessatti jechaadha. Waan baay'ee nama dinqudha. Addunyaan kun namoota akkasiillee ofirraati qabdi jechaadha. Namoonni akkasii kun addunyaa kanarra jiru jechaadha. Namoonni umuriin isaanii hanga kana turuu danda'an jechaadha. Egaa waa'ee jaartii kanarratti jechaadha wanta isin dinqee wanta isiniif hin galiini wanta barbaaddan koomentiirra kaa'uu dandeessu jechaadha. Egaa jaartiin kun umurii hanga kana jiraachuu isheetti jechaadha wanta isheen addunyaa kanaaf dabarsite tokko yoo jiraate qabeenya qofaadha. Qabeenya hedduu qabdi, gamoo hedduu qabdi, akkasuma immoo maallaqa hedduu qabdi. Garuu immoo argitanii jirtu kan lubbuun turuun inni ishee godhee jiru jiraatti duutee jirti jechaadha. Egaa ammallee wanta isin dinqu jechaadha. Seenaa guguddaa miidiyaa guguddaa irratti waamaniiti jaartii kana duukaa miidiyaa hedduudhaaf waamanii duukaa dubbatu jechaadha. Wanta baay'ee nama dinqudha kun jechaadha. Kana duukaa dubbachuun baay'ee nama kan sodaachisu kan nama qaanfachiisudha. Sababiin isaas kun du'a fakkaatti malee fayyaa hin fakkaatu argitanii akkuma jirtanii hanga kana jiraachuun barbaachisaadha jedhee yaadoni. Fedha rabbii yoo ta'e garuu homaa gochuun danda'amu. Egaa viidiyoo lammaffaa namticha jawwee nagadu qabadheen isiniif dhiyaadha. Egaa akkuma argitanii viidiyoon lammaffaan ani isiniif qabadhee dhiyaadhe namtichi kun jechaadha. Biyya warroota Arabaa keessatti jechaadha. Nama beekamaa ta'edha. YouTube chaanaalii gurguddaa qaba. Baay'ee nama dinqaa. Baay'ee nama garrama. Akkasuma egaa namtichi kun jechaadha jawwee nagaduutiin kan beekamu. Namni biyya keenya keessatti jechaadha maalidha kan hojjetamu hojiin jechaadha. Shooppiin jira. Shooppii jechuun suuqiin garaagaraa jira. Akkasuma immoo biizinasiin garaagaraa ni jira. Wal jijjiirraa kanneen akka daldalaa nagaadonni garaagaraa ni jiru mitiire sana kan biyya keenya keessatti baratame. Kun garuu guutummaa guutuu jechaadha. Jeneraalii biizinasiin koo hojiin koo jawwee nagaduudha. Jawwee horsiisuudha. Jedhee kan of beeksisedha jechaadha. Addunyaa keenya gubbaa irratti jechaadha jawwee nagaduutiin kan beekamudha namichi kun. Kana nagaduu isaatti kan ittiin boonudha jechaadha. Ittiin boona. Namni fakkeenyaaf shooppii garaagaraa hojjechuu isaatti namoonni baay'ee kan gammadan jiru miti. Akkuma kanatti kan gammadudha jechaadha. Namni kuni nama jawwee nagaduu isaatti gammachuu guddaa qabudha jechaadha. Ani jawwee hojjechuu kootti jawwee nagaduu kootti baay'een gammada jedha jechaadha. Yaada yeroo laatu miidiyaa irratti. Maaliif barbaachise namoonni akkasii kun namoota maalidha jedhee gaafa yaaduun akka kiyyatti jechaadha. Sammuu keessan keessatti fakkeenyi wanti uumamu jechaadha. Waa'ee namticha kanaa gaafa yaaddanii namni kun nama sirrii moo nama sirrii miti jettu. Guutummaa guutuutti namni kun nama sirriidha hin jedhani. Gaafa namticha kana baagiraawundii dudduuba isaa amantii isaa maalidha jettanii ilaaltanii waa biraa argachuu dandeessu jechaadha. Sababiin isaas maaliifi namni fayyaa qabu, namni sammuu qabu, jawwee seexana duukaa akkamiin jireenya jiraachuu danda'a? Ofiisaa seexana yoo ta'e malee. Kanaaf addunyaan kun gara isheen itti deemaa jirtu nama wallaalchisa jechaadha. Argitanii jirtu viidiyoo isin ilaalchisaan jira. Kan inni jiraatu jawwee faana baqa tootaalii jechaadha. Jawween bineensa waan biraa hin qabu jechaadha. Jawween jawweedha baqa. Jawwee irratti wanti biraa dabalamuu, qannasamuu maal jechuu hin danda'u baqa. Jawween
gara daabiloositti si geessa jechaadha. Kanaaf kun daabiloos waliin yookiin immoo seexana waliin kan hojii hojjetu jechaadha. Egaa ammallee viidiyoo ittaanu irratti ilaaluu dandeessu wanta isinitti agarsiisu. Viidiyoo kana irratti jechaadha namticha fuula isaa yeroo darbe jijjiire isinitti agarsiisee jira. Ammammoo guutummaa guutuu jechaadha bodii isaa qaama isaa jechaadha. Taatoo wanta jedhamu sanaan argitanii jirtu. Akkamitti akka inni jijjiire ilaaluu dandeessu. So waan baay'ee nama dinqudha jechaadha. Taateen guyyaa Okay, egaa akkuma argitan namtichi kun jechaadha yeroo darbe argaa jirtu quba isaa akkaataan itti wal kaasee jiru jechaadha. Yeroo darbe keessatti viidiyoo isaa isin agarsiisee jira. Ilkaan isaa ilaaluu dandeessu. Ilkaan isaa kuni daayimendiitiin waan ijaaramedha yookiin immoo birriitiin waan ijaaramedha. So ani qaama koo kana akkas gochuutti gammachuu guddaatiin itti dhaga'ama jedheeti jechaadha kan inni miidiyaa gurguddaa irratti kennu. So addunyaan kun gara kamitti adeemaa jirti jettanii yaaddu. Milikitaa harkisaa agarsiisaa jiru kuni mallattoo seexana yookiin immoo mallattoo warra amantii warra jaajaa jedhamu sana illumineetii abaalii warra jedhaman sana geggeessanidha jechaadha harkisaa. Kuni dhugaa naalamnidha jechuun dhugaa dhokachuu hin dandeenyedha. Maaliif inni icciitii ofiisaa baasee jira argitanii jirtu jechaadha. Abaalaatii yookiin immoo maatii warra miseensa warra kanaadha jechaadha. Viidiyoo irratti akkuma isinitti agarsiise kana jechaadha. Miseensa warra kanaadha jechaadha namni amma. Kanaaf addunyaan kun gara isheen itti deemaa jirtu kan baay'ee nama dinqudha. Egaa viidiyoo ittaanu kanarratti kan isinitti agarsiisaa jiru kun immoo jiimnaastikiidha. So dhalli namaa tokko kiiloo hanga kanaa ulfaatu baatee akkamitti kan morma qofaatiin wantitti kana qabattee kan turaa jiru sammuu keessan keessatti imaajin godhaatii si ilaalaa. Kiiloon qaama ishee guutummaa guutuu baay'ee ulfaata. So mormi ishee kun akkamiin akka naqaa qabne anaaf naan galu. So mee sammuu keessan keessatti maaltu dhufa gaafa viidiyoo kana ilaaltan? Qilleensa gubbaarra jirti jechaadha. Garuu immoo argaa jirtu qaamni ishee mul'urra keessa jira. Wanti isheen raawwataa jirtu anaaf dhugaa dubbachuudhaaf ifa naaf hin ta'u naaf hin galu jechaadha. So addunyaan kun gara isheen itti tarkaanfataa jirtu gara isheen itti deemaa jirtu waan baay'ee nama rifachiisuu fi waan nama yaaddessu waan nama sodaachisudha jechaadha. Egaa argaa jirtu qilleensa irra jirti guutummaa guutuu. Kanaan jiines World Genius irratti sadarkaa guddaa qabattee jirti jechaadha. Laayikii, sabskraayibii godha. Egaa akkuma argitan kana jechaadha qilleensa irra jirti. Miidiyaa kana laayikii, sabskraayibii, sheerii gochuun dagatina. Wal bukkee nuuf geessisa. Ammallee viidiyoo ittaanuun amma wal agarrutti jechaadha. Baay'een isinin kabaja, isinin jaalladha. Warri maatii keenya hin ta'in sabskraayibii gochuun dagatina. Hiriyoota keessan bukkee akka ga'uuf immoo laayikii godha. Viidiyoo ittaanu irratti illee qophii garaagaraatiin deebi'een dhufa. Egaa yaadaaf qiiqa qabdan immoo koomentii irra kaa'uun dagatina. Galatoomaa.